Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii daawwattoonni keenya hunduu bakkuma jirtanii nageenyi rabbii rahmanni isaa isinirratti haa jiraatu. Nuti nagaa jirra alhamdulillah rabbil alamin. Isin akkam jirtu nagaa keessanii? Innis maalinni seenaa maatii hojjettuun sunis dursaan timtee jirti isaan dalagaa ittiin qooduuf deemaa galfeetu fi jirti. So mana san dalagaan akkam beekni waan baay'een beekuuf dallaalichi si argee jira kootu fudhadhu jedheeni haati manaas tola jettee hayyattee dhaqxee fudhattee jechuudha hojjettu mana sanaa. So hojjettu mana sanaa eega fudhattee booddee mana ofii bakka dhibbatti amantee ijoollee isheetiin illee hojjettuun baay'ee walii galtee hojjettuunis ijoollee akka jaalattuu fi akka mucaa tokko qabduu fi akka abbaa manaa isiitiin wal dhabdee rakkinni mana baasee ilmoo fi guddifachuuf mana namaa dalagaa jirtu seenaa baay'ee garaa nama nyaatu garaa nama laaffisu akka hojjettu san amanan nam taasisu haadha manaa saniitti himte haati manaa sunis haadha deessee egaa ilmoo qabaattee egaa akkana rakkattee humta akka rakkoon hin jiru anis nama akkanaan barbaada ijoollee kan koo akka ijoollee keetitti ilaali mana koos akka mana keetitti ilaali homaa hin dhiphatini yeroo ani hin jiraanne nyaadhu fudhu yeroo ani jirus nan eegini yeroo nyaata keetiis ofirra hin dabarsin jettee dhibbatti amantee yeroo mana baatus mana ofiitti dhiistee deemti wanta akkayyuu waan cufte yookiin immoo kararraa qabdee deemtu hin qabdu maaliif amantee jirti moor mucaa ishee irraa xiqqoo ishii lammataa baay'ee jaalattee jirti hojjettuun tun haati immoo kana ni gammaddee jechuudha maaliif nam tokko yeroo ilmoo namaa akka ilmoo ofiitti ilaalee jaalatee gara maanoleen qabate maal gootaatu hojjettu takka qabaatte ni amantaa jechuudha dhugamaan keessa keetti gallakkistee waan feete hojjetatte iddoo feete ooltee galtaa jechuudha amantee jirta waan ta'eef namoonni amantee beekta garaadhaan amantaa waan irraa shakkitu hin qabdu. Kanaaf akkasitti amantee torbaan tokko waliin hojjettee jechuudha mana isaanii jiraatte torbee tokko waliin turte torbee booda guyyaa tokko haati mana sanii affeerraa cidhaa qabdii turte cidhaa waamamtee jirti. Kanaaf dabree mucaa xiqqaa kana haadha ofii bira geessite yeroo hojjettuu hin qabne ijoollee ofii haadha bira waan geessituuf guyyaa san akkuma carraa ta'ee harmeen koo mucaa koo waan hin arginiif irraa bubbulee jira waan ta'eef harmeen koo bira geessite fuutee haadha bira geessite jechuudha mucaa ishee xiqqaa kana. So mucaa fi xiqqaa kana haadha bira geessitee cidha deemuu waan hedduuf yeroo namni itti bilbiluu mucaan ni dhageessi haati manaa barandaarra yookiin ala dhaabbattee yeroo haasoftu hojjettu mana san keessaa ni dhagahaa turte saniifuyyuu guyyaa namni sun affeerraa cidhaa qabu waan beektuuf isin waan hundumaayyuu qophooftee jirti. Kanaaf isheen barandaarraa waan haasa'amaa ture ni dhageettii ture. Kanaaf sammuu ishii keessatti waan yaaddu hundaa yaaddee irraa qophooftee jirti jechuudha. Haati cidhaasis cidha ofiitiif qophooftee mana hundumaatti gad lakkistee cidha ofii deemtee jechuudha. Cidhaa eega deemtee haati manaa achi geettee maal taati garaan ishii keessa ishii baqa gammachuu dhabee iddoo cidhaatti baay'ee cinqamtee sodaattee baqa ni jiraa miti homayyuu osoo hin beekin akkanumaan keessa ishii baay'ee sodaatee mana galuu ishii barbaachisee jechuudha. Kanaaf haati manaa kun odoo keessummootummaa waliin jirtu namni kun nama aartiitillee nama akkas beekamtii qabu namoonni hedduun ni dubbisu jechuudha. Kanaaf haati manaa kun garaan ishii waan akkas ta'ee jiruuf bakka dhufe miina eegaa konkolaataa hedduu sirreeffadhee dhufa jettee isaan biraa baatee deemtee yeroo jarjartuudhaan mana ishee geettu manni ishii hundi babbanamee jira kan akka qoobsaaxanii wanti sila maal isiniin jedha meeshaa keessa kaatan kamiyyuu banamee jira wanti akka kiloozitii qumsatanii masaabiyaan maaliin wantoonni akka silaa qarshii keessa kaatanii warqii akka somoomu keessa kaatan iccitiidhaan cufatanii deeman hundi banamee manni isii silaa mana hattuun seenee bahee fakkaatee eegee jira sireen nafamnee meeshaan hundi isaan dhiqamnee jechuudha. Maali wanti kun jettee yeroo mana keessa deemtee hojjettuu ishee waamtu hojjettuun ishee mana jirtu soo namni kun maal godhee yeroo meeshaa ofii lallaaltu yeroo sanii jarjartee jirti meeshaan isii ka irraa beeytu yeroo sanii yaadatti akka fudhatamee jiruu fi hojjettuun ishii kun dabdaabbee barreessitee nagaan naa jiraadhu nan barbaadanii deemee jira dhiifama guddaa naaf godhii jettee
kanaaf isheen dabdaabbii barreessiti nan barbaadini nagaanaaf jira deemee jira jettee keetee fi jirtee haati mana dabdaabbichaan argite kanaafuu maaliif waan kana isinii qabadhee dhufeen seetan daawwattoota kiyya mana keessan silaa meeshaa iddoo meeshaa ciccimoo waan akka qarshii waan akka warqii wantoota iccitii silaa nam kana jalaa meeshaan badisee qarshii mana amantaatii galchuu hedduu akkasuma immoo qarshii dhuunfaa ishee waan akka warqiitii jechuudha kan galte garuu wanti an amanuu didee na raajee adeemsuma keessa guyyaa lamaa sadii akkas bultii hanga waajjira poolisii maal deemte waan keessa important ta'e isinii himuu barbaadeeti guyyaa lama booda hojjettuun tun ni bilbiltee fi jechuudha haadha manaa kanaaf bilbiltee fi akkam naga jirta akkanaaf faamiliin koo teessisuu na dhorgii jira jetteeni namni kun maal godhee naga jirtaa fayyaa keetii jedheetuma jalaa qabi malee waa'ee qarshii baduu waa'ee manni saamamu waan irraa dubbatti takkayyuu qabdu dhufuu mana kan kenna simattaa jennaan koot simadhaa jettee namni kun bakka agartanii wanti kun hundi jalaa badee waan kana hunda gootee deemtee hayyee kootu jedheetumaan hojjettuu tana waamtee hojjettuun tuni adaadaa ishee waliin mana ishee dhuftee nam kana halkan dhuftee hojjettuun tuni hatta namoonni gibbii yookiin dallaa isaanii eegdutu jira eegduun kunuus hin amannu kophaa sitti dhisnu jedhaanii turanii hanga abbaa manaa isheetu rakkina takkayyuu qabu jettee hojjettuu tana seensistee teessistee maal si godhe maal si miidhe maaliif kana hundana jala fudhatteetteeni hojjettuun tuni maatiin koo na dhiisuu nedanii jireenyi koo jiraachuu hin danda'u lubbuu koo sodaadhee na of kolchii jettee luka jala jiddee boossee meeshaa fudhatte hundayyuu takka takkaan baastee itti garsiistee dhiifamnaa godhii jetteeni jechuudha. Agartanii mana keessatti yeroo meeshaa wayii babbantanii deemtan maaltu ta'a namni kun eessaa dhufe eenyu mana kiyya ka jiraataa jiru jettanii mana keessan cufattanii deemuu qabdan garuu carraan akkanaa kun argamuyyuu namittiin kun akkamitti akka deebiste isii fi rabbii qofa beeka rabbumatu isii deebisiise yookiin immoo miskiinummaa hojjechiistuun ishii qabdooyitiif isii deebi'ee jira hojjechiistuun sun maal jettee qarshiin ishiin fudhattee qarshii an mana amantaatiif waliin qabu yookiin akka sadaqaatitti amantaa bira hordofte waan ta'eef sanii qarshiisantu siraffisuu si dhurgee si deebise jedheenii jette kanayyuu ani ishiyyuu baay'ee dinqisiifadhe namni akkanaatu amanee takkaanuma takkaasiin godhu kootu jedhee dubbiseen akkas tasgabbaa'ee sisteema saniinuu meeshaa ofii deeffachuun waan hin argamne hin kassasne maal hin jenne irraa dhiiste jechuudha dura yaaltee turte garuu jireenya keenya keessatti waa baay'ee nama mudataa waa'een mooru hojjechuudha tanama miitus jirti hojjettoonnis warra hojjechiifatanis kan miidhan hedduu isaanii argina kanaafuu of eeggannoo godhaa daawwattoota kiyyaa of eeggannoo godhaa mana keessan bantaniin deemnaa isaniin jedhaa waan ofii kan kootii irraa baradheef ofii jaaladheef yaada kana sheer isinii godhuu barbaade jechuudha isin immoo yaada keessan waan isinii dhagahame komentii jala naa barreessaa ani immoo baay'ee irraa gaggabaabsee silaa iddoo dubbatamu qof dubbadhe jechuudha kun gorsa bareedaa yaada bareedaadha like share subscribe gochuu hin dagatinaa an qophii biraatiin walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh